Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessanii isinitti himaa oduu waliin Anabaaba Maammuutii nu waliin tura. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltota biyyaalessaa 10,000 marsaa duraan leenjisaa ture eebbisiiseera. Dargaggoonni madda wareegamaa fi kabaja Itoophiyaa ta'uu hubachuun biyya isaanii tajaajiluu eeguun dhaloota dhufuuf abdii akka ta'an ministeerri muummee Abiy Ahmed sirna kanarratti himanii jiru. Abduu Naasir Jamaal dabalata qaba. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltota biyyaalessaa 10,000 marsaa duraan leenjisaa ture eebbise. Sirna eebba paarkii michummaatti gaggeeffame kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni olaanoo mootummaa argamaniiru. Leenjiin kun dargaggoota yuunivarsiitiilee 19 irraa walitti bahaniif guyyoota 45f kennamaa kan ture yoo ta'u, kunis sadarkaa biyyaatti tajaajila tola ooltummaa hawaasaa kennuu kan isaan dandeessisuudha jedhameera. Leenjiin kunis naamusa gaarii, carraa hojii uumuu, qaroomina sammuu fi aadaa akkasumas afaan garaagaraa barachuun kanneen biroo barsiisuu akka danda'aniif kennamaa akka ture sirna eebbaa kanarratti himameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dargaggoonni kunniin tajaajila tola ooltummaa bilisaan hawaasaaf kennuu qofa osoo hin taane dargaggoota biroos barsiisutu isaan irraa eeggama jedhan. መበልጸግ መለወጥ የምትሹ ወጣቶች ከስንፍና ጋር አንጋባም ብላችሁ dargaggoonni badhaadhuu fi jijjiiramuu barbaadanii hiyyummaa waliin hin firoomnu jettanii bilisa tajaajiluuf hayyamamoo taatanii maatii keessanirraa adda baatanii tajaajilaa turuuf kan agarsiisu hiyyummaa jibbuu keessanii fi injifannoo jijjiiramaa ceesisuu fi ce'uuf qophaa'aa ta'uu keessan waan agarsiisuufi kanaaf dargaggoonni akkanaa bakka jirtan hundatti akka baay'attaniif bilisaan tajaajiluun kabaja ta'uu akka beektaniif leenjiin itti aanuuf tajaajiluu qofa osoo hin taane barsiisuun kan isinirraa eeggamudha. Isin dargaggoonni yeroo ammaa waa sadii irratti xiyyeeffachuu qabdu kan jedhan Dr. Abiy Ahmed isaanis humna, beekumsaa fi saffisaan biyya isaanii tajaajiluuf qophaa'uu ta'uu himaniiru. Keessattuu yeroo ammaa wayita diinni guddaa fi xiqqaan biyya keessanitti ka'e kana gahee mootummaarraa eeggamu akkuma jirutti tahee dargaggoonnis akka lammii tokkootti biyya isaanii eeguuf hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከግራ ከቀኝ ከፊት ከኋላ Itoophiyaan haala amma jirtuun bitaa mirgaa duraa fi duuban haala tilmaamuuf nama rakkisuun xiqqaa fi guddaan sadarkaa olaanan yeroo miidhuuf irratti hirmaachaa jiran irratti argamti. Haasaa olola sobaa fi jibbaa kanaaf kaayyoo guddaan isaa waggaa 100 har'aan dura sirna gita bittaaf hin bitamu jechuun biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya taate amma ammoo hiyyummaa nan barbaachisu badhaadhinan fedha kadhachuun barbaadu kennuun hawwajechaa jirti waan taateef biyya kana asitti yoo hin dhaabne ammas biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya taate kan jedhu yaaddoo guddaatu jira. የዓለም ሚዲያ በአንድ ድምጽ ቢጮህ እኛ ኢትዮጵያውያን miidiyaan addunyaa sagalee tokkoon wacus nuti lammiileen Itoophiyaa ilaalcha keenya badhaadhina Itoophiyaa irraa duubatti hin jennu. Gurra, onnee fi sammuu keessaniin eegdanii Itoophiyaa guddisuu akka badhaatu gochuu fi jaalachuun Itoophiyaaf kabajaan wareegamuu madda kabaja waan hundaa olii ta'uu hubattanii Itoophiyaa tajaajiluu eeguu fi ceesisuun dhaloota dhufuuf abdii handulloomaniif ammoo haara galfii akka taatan irra deebi'uun himaanan isiniin jedha. Ministeerri nageenyaa Aadde Mufaariyaat Kaamil Gamisaaniin dargaggoonni leenjii kana fudhatan yeroo bahan hamilee namummaa biyya itti gargaaran waan horataniif hawaasa tajaajiluu qofa osoo hin taane barachuu fi barsiisuun hubannoo argatan kana kanneen birootiif qooduu akka danda'an abdatama jedhan. ወጣቶች የሞራል ልዕልናችሁን ልቀት የሚያሳይ ነውና እንዲጎለብት dargaggoonni haamileen namummaa keessanii dheeraa ta'uu kan agarsiisu waan ta'eef kunuunsuun jabeeffadha. Dargaggoonni kunneen yuunivarsiitiilee keessatti ramadamanii turan hundatti walii isaanii wal baraniiru. Afaan haaraa barataniiru. Barreessuu fi dubbisuus kanneen baratanis ni jiru. Waliigaltee biyyaalessaa bu'uura kan tahan wal baruu fi qajeelfamoota wal arganii wal hubachuuti. Kanaaf qabatamaan lammiileen Itoophiyaa waliin jiraate waliin tajaajiluuf kutataniiru. Isin leelliftoonni nageenyaa ji'oota 10f tajaajila tola ooltummaa kennuuf yeroo bobbaatan abboolii fi maatii haaraa horattan mataa keessan qopheessitanii beekumsa haaraa argattanis ummata keessan tajaajiluu fi biyya keessan gadi fageenyaan beekuun miira gammachuu fi jaalala biyyaa horattanii akka deebitan abdii guutuun qaba. Eebbifamtoonnis gama isaaniin leenjiin kun hariiroo dargaggootaa cimsuun dhimma biyya isaanii irratti waloon akka hojjetaniif kan isaan kakaasu ta'uu dubbatu. Dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoorraa eebbifaman fedha isaaniin tajaajila tola ooltummaa biyyoolessaa laachuuf leenjii kana fudhatan baatiiwwan kurnan dhufanitti kutaalee biyyattii hundatti tajaajila ni kennus jedhameera. Leenjiin tajaajila tola ooltummaa biyyoolessaa dargaggootaaf marsaan itti aanu kan gaggeeffamu ta'uus ministeerri nageenyaa beeksiseera.
Kitaabni ministeera muummee Abiy Ahmed mata duree daandii daamuu jedhu barreessan eebbifameera. Sirna eebba kitaabichaa Finfinnee paarkii tokkummaatti gaggeeffamee jira. Kitaabni ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed barreessan kun kutaawwan 3 fi boqonnaa 11 kan qabu yoo ta'u, afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barraa'e. Magaalaa miidhagduu fi qulqulluu uumuuf hunduu abbummaan qulqullina naannoo isaa eeggachuu akka qabu kantiibaatti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dhaamaniiru. Magaalaa Finfinneetti duulli magaalaa qulqulleessuu uummata 25,000 hirmaachisee eegalamee jira. Dabalataa akka nutti qindeessine. Mata duree magaalaa kiyya qulqulleessuuf anis ambaasaaddara jedhuun ji'oota 2 kan adeemsifamuu fi hawaasa hunda kan hirmaachisu duulli qulqullinaa har'a eegalameera. Duula qulqullina kana kan eegalsiisan kantiibaatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalaa miidhagduu fi qulqullina qabdu uumuuf hawaasni hundi balfa naannoo ofiirraa qulqulleessuu aadaa taasifachuun itti gaafatamummaa qabu jedhan. ጽዳት ባህላችን መሆን አለበት። ሁሉ ጊዜ የምናደርገው ከግላችን ጀምረን qulqullinni aadaa keenya ta'uu qaba. Yeroo hunda dhuunfaa keenya irraa eegallee raawwachuu qabna. Xureessuu dhiisuu, qulqulleessuun, aadaa taasisuun qabannee deemuu qabna. Kanaan asii magaalaa jaalannu, kan maqaa qofaan jajnu, magaalaa Finfinnee miidhagduu fi qulqullina qabdu arguu hin dandeenyu. Rakkoo balfa dhabamsiisuun wal qabate magaalattii keessatti bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaan gahaa jiraachuu kan himan ammoo sadarkaa kantiibaatti aanaatti hojii gaggeessaa mana qopheessaa Xiraatu Bayyanaati. ቆሻሻን በተገቢው ማስወገድ ባለመቻላችን መሰረተ ልማቶቹ እየተጎዱ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። Balfa karaa seeran dhabamsiisuu dhabuu keenyan bu'uuraaleen misoomaa miidhamaa jiru. Daandiin xuraa'eera. Paarkileen magariisaa kosii adda addaan xuraa'aniiru. Kana jijjiiruuf dirqama mootummaa qofaa miti. Hawaasa keenya hirmaachisuun balfa qulqulleessuun kan qaama hundaa akka ta'u, balfa qulqulleessuu qofa osoo hin taane balfa gatuu dhiisuu hirmaannaa hawaasaa barbaachisa. Duula qulqullina akkanaa kanarratti namoota bebbeekamoo fayyadamuun hojii qindeessummaa hojjechuuf ogeeyyonni aartii akka gahee isaanii bahatan aartisti Dabbabeeshitu dubbataniiru. እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። የከተማ መስተዳድሩ ብቻ አይደለም። እኛ የምንኖርባትን ከተማ ካላጸዳናት በስተቀር እኛም ራሳችን ቆሻሾች ነን። Hundi keenya itti gaafatamummaa qabna. Magaalaa keessa jiraannu qulqulleessuu qabna. Balfa waliin jiraachuu waan hin barbaanneef fedhii kiyyaan duula qulqullinaa kana tajaajiluuf waan naaf eeyyamameef irra deebi'een galateeffadha. Hawaasni balfaa bakka itti gatamuu qabutti akka gatu itti gaafatamummaa isaa akka bahatuu fi hirmaattonni duula qulqullinichaa irratti hirmaatan himaniiru. እያንዳንዱ ነዋሪ ላይ ቆሻሻ መጠበቅ በ3 አይነት መለየት አለባቸው። Balfa bifa sadiin addaan baasuu qabu. Tokkoffaa kosii addaan baasuun kaa'uu fi balfa garagaraa daandii irratti gatuu dhiisuudha. Keessumaa hoteelonni warreen harka qal'eeyyiif buddeena kennuun akka isaan kosii daandii irratti gatan taasisu. Namoonni daandii qulqulleessan ammoo baay'ee rakkanna. ንጽህና ለራስ ነው፣ ጤና ለራስ ነው። qulqullinni fayyaa ofiif jalqaba namni mana isaa qulqulleessuu qaba. Naannoo isaas qulqulleessuuf dirqama qaba. Waldaan misoomaa Oromiyaa hojii Oromiyaa misoomsuuf hojjetuun dabalatatti uummata Oromoos tokkoomseera jedhani hundeessaan waldichaa obbo Abbaaduulaa Gammada. Bulchiinsi kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti waldichaaf birrii miiliyoona 5 ol deeggarsaa gumaachee jira. Guddataa jama. Waldaan misooma Oromiyaa bara 1985 Oromiyaa magariisa uummanni ishee hundi beekumsaa fi ogummaa akka goonfatu akkasumas naannoo misoomte uumuuf kan hundaa'edha. Waldichi buusii miseensotaa fi arjoomtota irraa maallaqa argateen hanga ammaatti waliigalaan piroojeektoota 4,000 ol hojjeteera. Sosochii buusii miseensotaa walitti qabuu fi deeggartootaa taasiseen bulchiinsi kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti waldichaaf birrii miiliyoona 3.1 fi meeshaalee birrii miiliyoona 2 baasan gumaacheera. Hojii gaggeessituun kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti Aadde Fatihaa Mahammad bara waan Oromoo dubbachuun rakkoo ta'e keessatti hayyoonni fi qabsaa'onni waldaa kana hundeessan galata qabu jedhan. Hoggaan barattuu yuunivarsiitii ture Oromoon yoom bilisoomaa, Oromoon yoom gadadoo keessaa ba'aa jennee obbo Abbaaduulaa Gammadaatiif gaaffii dhiyeessinee turre. Yeroo sana waan isaan jedhan hin dagatu jedhee yaadu nuti mana barumsaa ijaarree sin barsiifnaa sin baradhaati Oromoo bilisoomsituu nuun jedhan. Waadaan isaanii dhugaa ta'ee jechi isaanii hojiitti hiikamee mana barumsaa isaan ijaaran keessatti barannee har'a magaalaa guddoo biyyattii keessatti
Finfinnee keessatti bifa kanaan mataa keenya ol qabannee deemneerra haa galatoomaniin jedha. Miseensonni waldaa misooma Oromiyaa kutaa magaalaa Akaaqii Qaallitti deeggarsa waldichaaf taasisan cimsanii akka itti fufan gaafataniiru adde Fatiyaan. Waliif tumsuudhaan saba keenya rakkoo keessa jiru baasuudhaaf bifa kanaan walgeenyee jirra jechuudha. Quncee wal gargaartee harbayiiti waan jedhamuuf yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa keenya jabeessinee diinagdeedhaan barnootaan saba keenya kana caalaa carraa guddaa kan argatuuf hojjechuu keessatti gahee guddaa qaba. Hundeessaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waldichi Oromiyaa misoomsurra darbee Oromoo tokkummeessuu keessatti shoora olaanaa baheeraa jedhan. Yeroo hundaa tana yaadadhu ummata Jijjigaa keessa jiraatu Oromooti. Oromoonni Jijjigaa keessa jiraatan maaliif waldaa damee waldaa dhaabdanii jedhee tan gaafadhe. Oromoo taanee mari'achuudhaaf wanna biraa waan hin qabneef isuma dhaabbanneet akka Oromoo taasisu tola garree haasofnaa irratti mari'annaa jedhan. Kanaaf waldaan misooma Oromiyaa keessa tan ture duwwaa hedduun ta'in Ameerikaa tan ture, Kaanaadaa tan ture, Jijjigaa tan ture, Gaambeellaa tan ture hundumaa walitti qabee akka Oromoo tokkotti akka yaadanii fi akka waliin deeman godhuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Dhaloonni har'aas labata boriif waa ka'ee darbuu akka qabus dhaamaniiru obbo Abbaa Duulaa Gammadaa. Har'a erga as geenye waa'ee waldaa kanaa wayaan waan tokko sammuu keenya keessatti yaaduun nurra jiraata. Karaa tokkoon dhaloota dhufu yaaduudha. Maa inni nuyi dabarsinee deema. Nuyi siidaa miti dhaabbannee nafnu. Guyyaa guyyaadhaan namni hin deema. Guyyaa guyyaadhaan immoo namni hin dhalata. Kanaaf tan dhalatuuf maal dhiisnee deemna? Isa yaaduu qabna. Isa yaaduudhaaf fagoo laaluu qabna. Fagoo laaluu waan baay'ee jijjiira. Waliin qindaa'uudhaan nageenya hawaasa isaanii mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Abaaboo Guduruu himaniiru. Mariin nageenyaa bakka bu'oota hawaasaa aanichaa hirmaachisees taa'amee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa olaanaa yaaddisaatu qindeesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruutti kutaan qaamolee hawaasaa garaagaraa maanguddoota dargaggoota abbootii gadaa fi abbootiin amantaa waliin ta'uudhaan haalatti hawaasni nagaan bahee galuu danda'u irratti qaamolee nageenyaa sadarkaan jiran waliin kan hojjetan ta'uu himani. Anwaan isa kanatti bitu isa kanatti bitu maal balleesse hojjetaan du'aa jiru hanga ammaa wakkalate olu milishaan maal balleesse kadhee maal balleesse mee ilaalame Oromoo foodhaa fuulduratti simootaanaan umne biiroo sana gallataanaan qabeenya barbadeessineetu Oromoo ajjeefneetu maannu godhee lammiin waliin taane wal mari'anne elaaf ilaalimeetiin wal hubachiifne fuulduratti illee itti deemne ijoollee keenya warra dogoggoranii ta'e beekanis ta'e ton beekin qaama akkasii gocha akkasii kana keessatti warra hirmaatan akka isaan deebi'anillee akka isaan tasgabbaa'anillee gochuudhaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Otoo nuyi tokko taane abbaa tokkorraa haadha tokkorraa biyya tokkorraa dhalannee otoo wal ajjeesuu wal waraanuu otoo dhiisne otoo nuyi wal qabanne inni kaan farda nutti hin jeetu hamma keenya argee naannoo sadaffaallee dhufeet nu rakkisaa jira. Uummata keenya warra sarban dallaa maatii keenya cabsanii milishoota keenya warra fuudhanii badan akkasuma qabeenya uummataa fi qabeenya mootummaa warra balleessan irratti akka kaane odeeffannoo sirrii akka walii laanne nageenya keenya irratti hojjechuuf har'as borus diina uummata Oromoo balaaleffannaa jedha. Bulchaan aanaa Abaaboo Guduruu obbo Likkisaa Imbaaboo abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa humni hidhatee bosona jiru karaa nagaatiin akka galuuf tumsaa fi gorsa barbaachisu taasisuu qabu jedhani. Dargaggoonnis biyya lama waan hin qabneef qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan hojii nageenyaaf tumsuu akka qabanis dubbatani. Shaneen hin balleessiti nutis uummata kana hin balleessine yoo ta'e shaneen uummata dararaa jirti nutis shanee wajjin uummata dararra yoo ta'e gaariin ta'u danda'amnaan diina irratti harkaan fifachuu diinni sunu karaa nagaatiin akka inni galu
carraaqii guddaa gochaa jiru. Namoota amma seelii loojistikii kennee to'annu waamanii gorsanii ijaaranii akka isaan kallattii nagaatti deebi'an godhamaa jira malee akka sirna wayyaanee san namni garafamee hacuucamee qaamaa hir'atee kan siqaayee argaa jiru miti. Nageenya kan ammas tasgabbeessuuf namni nagaan akka hin miidhamne gochuuf innumti caakaa keessa labee uummata keenya siqaayee gatu milishaa keenya lubbuu baasu qaama nageenyaa lubbuu baasu karaa nagaatiin akka inni galu gochuuf gaheen keessan guddaadha. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqalee Dachaasaa hawaasni godina keenyaa waliin ta'uudhaan qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbatee humnoota badii asii fi achi ganda keessa deemee qabeenyaa fi lubbuu lammiilee nagaa balleessaa jiru irratti qabsaa'uun irra jiraataa jedhani. Kanaan booda qaamolee namoota badii hojjetan kana deeggaran adda baafachuudhaan seeratti dhiyeessuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hawaasnii fi dargaggoonni hundi hojjechuu qabu si jedhani. Meeshaa naannoo 20 gosa adda addaa 24 to'annee jira. Rasaasa naannoo 165 to'annee jira. Ammallee rakkinicha madaallii isaatiin beekuun barbaachisaa ta'a. Madaallii isaatiin hin beeknu yoo ta'e rakkicha hiikuuf hin rakkanna waan ta'eef. Akka baay'inaanis gochaanis olaantummaatiin raawwachaa akka jirtuutti ilaaltu suni kijiba akka ta'e baruun beekuun barbaachisaa ta'a. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Godina Arsiitti piroojeektoonni rakkoolee hawaas dinagdee furan aanaa abboomsaa fi leemmuu fi bilbilootti hojjetaman eebbifamanii tajaajila kennuu eegalaniiru. Hawaasnis piroojeektiilee kana kunuunsuun itti fayyadamuu qabus jedhamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Arsii ammas olaanaa yaaddisaatu qindeesse. Godina Arsii aanaa martiitti ijaarsi daandii keessaa magaalaa Abboomsaa kiiloomeetira 20 birrii miiliyoona 1.9 hojjetame eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Ijaaramuu fi suphamuun daandii kana rakkoo hammaataa kanaan dura ture kan isaanii fure ta'uu jiraattonni magaalaa Abboomsaa ni dubbatu. Sadarkaan magaalaa teennaa wanni magaalota hundaa irraa duubatti hambisee daandii keessaa argitanii odoo namni dhukkubsatee odoo dubartiin ciniinfattee odoo namni tasa gufate kanamatti rakkoo ta'ee miidhamni guddaan nurra ga'e. Hojjaa kan hoggaa mootummaan asirratti karoorsu nulleen akka ummataatitti koree misoomaa dhaabne bulchiinsa magaalaa wajjin dalagamee har'a magaalaa teenna walga'ee carraa asfaaltii ka eeggannu sanii. Guyyaa roobe namni tokko socho'uu hin danda'u ture. Amma hirmaannaa bulchiinsi magaalaa Abboomsaa godhee fi hirmaannaa ummataatiin rakkoon dudubaa sun nurraa hafe halkan guyyaallee osoo karoo butaate biyyi keenya ashawaa xaxarii wal makaadha wanni irratti uffifame kun baay'ee itti nu gammachiise rakkoo baay'eetu nurraa hiikkate. Kantiibaan magaalaa Abboomsaa obbo Dhaabaa Tukuu rakkoolee hawaas dinagdee furuudhaaf hojjechaa turuu isaanii himuudhaan hirmaannaa uummataa dabalatee piroojeektii daandii milkeessuudhaaf qaamolee garaagaraa waliin ta'anii daandii kana tajaajilaaf dhaqqabsiisuu isaanii himanii. Deeggarsa qaamota suphaa daandii Oromiyaa irraa arganne guyyoota 50 keessatti kan xumure jechuudha. Kana wajjin daandiin kun ulaagaa isaa guutee maashinoota barbaadu guutee iskaavaatarii looloo akkasumas ammoo daamtiraakii maashinii guutuu wajjin nu kennanii guyyaa 50 hojii kana hojjennee raawwanne jechuudha. Bulchaa ittaanaa fi walitti qabaan piroojeektii aanaa martii obbo Saayii Abdiisaa hojii piroojeektii daandii magaalaa Abboomsaa milkeessuudhaaf maashinoota ijaarsaa godina Wallaa Shawaa Bahaarraa argachuun hojjechuu isaanii himanii. Aanaa leemmuu fi bilbiloottis paakeejii mirkaneeffannaa qulqullina barnootaa milkeessuudhaaf dareewwan dabalataa 147 ijaaraman eebbifamuudhaan tajaajila kennuu eegalanii. Jiraattonni aanaa leemmuu fi bilbiloos ijaaramuun dareewwan kanaa bu'aa hedduu akka isaanii kenne dubbatu. Akka argitan kana birri miliyoona lakkaa'amu kana walirraa guurame warri tamaarsisu warri barnootaallee warri bulchootaallee jaarsi biyyaallee dargaggeeyyiilleen dubartiilleen itti hirmaatanii waan kana argisiisan. Afaan ofii irraa fuudhee barumsa dhabuun duraatu nu ajjeese jedhee itti amanee haga guyyaa har'aatitti mana kana fakkaatu ijaaree hirmaannaa ofiitiin bakka kanaan ga'ee jira. Hundumti keenya muluunuu taklaala bakka barnoonni jirutti bakka ijoolleen keenyatti guddattutti akka manni barnootaa hin dhaabannetti saf jedhee akka argatuuf rakkoo jiru akka hiikkatu jennee walumaan ummata kana waliin baay'ifnee
wal gargaaraa. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa Leemuu fi Bilbiloo obbo Aabbee Kumsaa aanichatti hirmaannaa uummataa fi galii keessoo dabalatee dareewwan dabalataa 147 birrii miiliyoona 23 ol ta'uun karooraa ol ijaaramuusaa himani. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Arsii obbo Ahmed Hussein gama isaaniitiin dareewwan barnootaa haala ammayyaatiin hirmaannaa uummataatiin ijaaramuun muuxannoo gaarii waan ta'eef itti fufuu qabaa jedhani. Akka godina keenyaattis bara baranaa kana daree dabalataa 2,400 fi 19 karoorfannee naannoo 2,400 akkasitti ijaarame jechuudha. Hirmaannama akkanaatiin aanaalee hedduu keessatti jechuudha. Kana keessan kan adda godhu istaandardiidhaan ijaartanii bilookeettiidhaan ijaartanii kanarraa kaatanii aanaan kun humna qabaa gahumsa qabaa hojjechuu danda'a hojjechiisuu illee danda'a. Kan gabaasee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Arsiiti. Kolleejjiin Fayyaa Yuunivarsiitii Finfinneetti manni barnootaa wal'aansaa marsaa 49ffaaf barattoota 484 eebbisiiseera. Eebbifamtoonni kunniin 192 digirii jalqabaatiin 82 digirii lammaffaa 209 immoo ispeeshaalistiidhaan 2 ammoo dooktarii wal'aansaan kan baratanidha. Eebbifamtoonni sirna fayyaa ammayyaa dhugoomsuuf hojii hojjetamu keessatti gahee isaanii ba'uu akka qaban sirna eebba kanarratti dhaamameera jechuun Faasikaa Ayyaaloo gabaasteetti. Gara oduu madina laara argannetti wayita dabarru biyyoonni Afrikaa garaa garaa lammiilee isaaniif tajaajila COVID-19 kennaa jiru. Senegaalii fi